sasamee coomaa fi qurxummii nyaachaa jiran yeroo ta'uu mala rabbiin ni argaa ummanni ni beeka haala itti dubbatu dhabee waan ta'eef namni garaan keessumaadha namni kana hin beekne jiru haa ta'uti ammoo ijoolleen asirratti argitan tuni sirriitti naa kan dubbadha ijoolleen dargaggoonni asirratti argaa jirtan kun bara bulchiinsa wayyaanee kan abdii ileen biyya ofii yaamee akka barbaade Oromoota baha Oromiyaa irra godhaa ture magaalaa Dirreedawaa keessatti hawaasa ofirraa qolachuuf wal dhabdee walitti bu'iinsa siyaasa yeroo san ture Somaalii Oromoo walitti buutee magaalaa Dirreedawaa keessatti hawaasa ofirraa qolachuuf gadi bahanii jilmaadhaan mana hidhatti guuramanii abbootiin seeraa abbootiin alangaa dargaggoota kanarratti murtee dabarsite sabaan Somaalii turan wal dhabdee yeroo san ture dhaabbatuudhaan maatii tokko keessaa nama 12 waggaa 30 kan itti murtaa'ee jira. Spesifiik maqaa isinii ammuudhaaf warra waliin mana hidhaa Dirreedawaa ture. Bara 2022 Jundaa fa'a maatiin Jundaa waggaa 30 itti murteeffame anaan isinii. Garuu shirri hin dabre jijjiiramni dhufee jedhame jijjiiramni dhufee ilma Oromootu Dirreedawaa gocha jedhame gatii waa'ee Dirreedawaa dubbachuu irratti aarsaan nuti kafalaa turre hawaasni beeka kan daawwachaa jira. Har'allee dhaamsin an dabarfachuu barbaadu akkuma dhuunfaadhaan karaa carraan kanneen hundaa isaanitti himuuf yookaan miidiyaa hawaasaa keenyaan deemnu asiinillee dubbachuun barbaada. Dargaggoota kana ni gaha hidhamanii nama najjeefi yakka addaa raawwatanii qaban wal dhabbii walitti bu'eef hawaasa ofirraa qolachuuf gabba'anii kan hidhaa waggaa 30 shira wal dhabbii sabaatiin irratti murtaa'e at least wanni biraa yoo dadhabame bifa seera qabeessaan keezin isaanii irra deegamee akka laallamu karaa seera qabeessaan murteen isaanii akka laallamu yoo ta'u immoo akka gadhiifamu waggaa ta'u waggaa 8 jira waggaa 8 mana hidhaa keessa jiru warra waggaa 30 dargaggoonni Oromoo aarsaa galata hin qabne aarsaa hawaasni isaan beekin aarsaa gartee kireeditiin kanneen kafalaa jiru at least hawaasni baha Oromiyaa Harar Haramayaa Awwadaay asuma naannoo calanqoo bakka mararraa dhaqaafi ijoollee kana gaafadha. Ijoolleen kun aarsaa saba ofii irraa walitti bu'iinsa jiru maatii ofirraa qolachuudhaaf walitti bu'iinsa harkaa harkaati. Ammas maraan jaalallee hiriyamuuti hidhaa waggaa 30 itti murtaa'e mana hidhaa keessatti argaman takka takkaan yaamee himuu danda'a. So dhaqaafi gaafadha. Faayinaansaalii ispoortii godhaan isinii harka hiixanii abseet nuyi jedhamtanii qarshii 500 geessisanii umrii keessatti waan dagatamee murtii galata guddaadhaa jala kana keessatti bulchiinsi mootummaa bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa akkuma kana dura kaasaa turre ammallee deebinee silaa aangoon isaatu dhumte yeroo isaatu deemte seenaa keessatti namni waan gaarii hojjetee lafa kaa'ee hawaasa ofii biraa galata qabu yoomillee nama yaadatamu. Wanni inni hawaasa kanaaf hojjetee lafa kaa'ee dabre yoo jiraate faarsee bultoota hedduu oomishee jira akka magaalaa Dirreedawaatti. Haramayaa fidee eessaa fidee ifiin kafaarsu faarsee bultoota kaardii fi kaashii fudhatan oomishatee jira agarree jira. Galatoomii waggaan 5 waggoonni ati magaalaa kana bulchuu keessatti bu'aa dhuunfaa irraa kan hafe daqiiqa takkaaf saba kanaaf hannate hidhamaa isaanii gaafatu akka akka malee hidhamii ambaasi hawaan Oromoo fakkaatu magaalaa san keessa sun hojjetin galmee abbaa gadaa magaalaa san keessa jiru waajjirri bulchiinsa godina argaa magaalaa san keessa jiru akkasuma deebi'ee manni kitaaba afaan Oromoo tokko magaalaa san keessa jiru manni uffata aadaa tokko hin jiru akka waan hin hayyamamneef at least waan biraatiin miti Finfinnee fi Adaamatti siidaa Alibirraatti dhaabbatee magaalaa kana keessaa burqaan aartii Alibirraan bahee siidaa Alibirraa tokko nu dhaabaa jennee gaafannaan hidhaan nu duubaan itti murteessu ni beekne hawaasni guddaa bal'aan ni beeka. Galatoomii obbo Hajiir Jawaarii akka nama Oromoo tokkotti akka nama maqaa Oromootti yaamamuu tokkotti bara bulchiinsa feetis waan gootii maraaf otoo faarsee bultoota oomishattee ji'aan qarshii 20 kafaltee fi maqaa yaamee hiriyoota keenya nan beeka. Gootos galatoomii Oromoon nama isaa godhes nama isa godhes inuma beeka. Sareen leencinis abbaa darbatee wallaaluu akka jaansanii carraa qabdutti ammallee yeroo qabdaa dhaamsa biyya akka dargaggeessa Oromoo tokkotti yeroo qabdaa dargaggoota shira cubbuu argaatiin hidhaman kan seeraan irra deebi'aatii murteessaanii ni ilaalaati. Yoo dadhabame immoo baqa irra darbaaf gahee dhiisa nama 56
lakkoofsaan dargaggoonni kun kan mana hidhaa maarramiyaa magaalaa Dirreedhaa keessa jiran. Hawaasni bal'aan naannoo sanii deematti gaafadhaa. Galatooma itti fufee Abazaa. Oke, galatoomni kan ijoollee Dirreedhaa kanarratti deddeebinee gabaasaa yeroo dheeraa turre ijoolleen mana hidhaa keessaallee xalayaa barreessuudhaan bifa adda addaatiin odeeffannoo kennaa turani. Abdii Ilee kan uummata keenya buqqise waggaa muraasa hidhamee gallakkifame amma sirnaa miidiyaadhuma biyya sanaa keessatti ol baasuudhaaf sababni isaa namicha kana ol baasuudhaaf tokkoon Mustafaa Al-Sodaachisoo fi namicha kana ol baasaa jiru garuu ijoolleen dargaggoon kun mana hidhaatti umurii isaanii fixaa jiru yeroo yeroo itti dabalanu umurii isaanii achumatti fixu kunis namicha irra jiraata. Anallee ergaa cimaa yoo namni nama dhaga'u jiraate ijoollee kana warra aangootti ba'an kana akka isaan aangoorra ba'anii kan godhan ijoollee qabsaa'ota akkasiiti. Ijoollee akkasii rakkisuun cubbuudha. Boroosaa gadi. Hayyee galatuma dhugaa dubbachuu fi akka waliigalatti rakkoo jimaa qofarratti xiyyeeffannee dubbataa jirraa malee baha Oromiyaa kana akka waan durii adda irratti godhamu jirutti waanti irratti godhamaa jiru rakkoo baha Oromiyaa tokko dhaloota ilmaan Oromoof achi adda qooduudhaaf obboleeyyan ilmaan haadhaan obboleeyyanii abbaan obboleeyyanii sodaa walitti adda qooduuf naannawaan gaddaan gosa akkaataan itti mootummaa keessaa itti lafa jalaan gad dhufamee itti dhukkubni faca'ee uummanni keenya haala keessa haala hamaa biyya keessatti deemaa jira jechuudha. Dhukkuba tokkoffachuu irratti. Baha Oromiyaatti julaa jira jechuudha walitti. Akkasuma naannoo gandatti waan deemaa jiru akka jirtan uumamaa keessatti obboleeyyanii gabaasaa magaalaa kana keessa Zakirina mataa sagalee jira akka bahaa jechuun koo jirtu. Daangaa irratti karaa jijjiiraatii fi cinaksanii fi karaa jaartuu kana keessa gobbuuse waan ati irraa hin beekne uummata naannoo irratti godhamaa jira. Haala hamaa itti haala siree jirtu jechuudha. Asumaan dhuftee daangumaa fi gurguddaa deeman cinaa dhufte asii Somaalee deemuun duraan bolummaa wajjin ture keessatti haalli uumame haala hamaa fi deemaa namaatti uumamaa jira jechuudha. Akkuma jennee ajjecha amma gartee shiftootaa irraa kaanee sana keessa tillee itti uumame. Egaa waan hundus tuyee itti yaa'u yaadachiisuu gaarii jechuudha. Dhugaa dubbachuu akka silaa gadi daafee illee ta'uu baattu akka baha Oromiyaatti duulli addaa uummata Harargee kanarratti godhamee maaltu jira? Uummata fayyadamuutti maal uumaa jira? Dhukkuba akka facaasaa jira. Fakkiin akkamitti uumaa jiru uummanummaan keenya dhaabbatee ilaaluu dadhabuu isa jirti jechuudha. Abbootiin amantiitu maal keessa jira jedhanii gaafataa jira. Mootummaa qofaatu jira, amantii keenya qofa jira jechuudhaan alatti hawaasni keenya qofa maal keessa jira, maaltu deemaa jira. Wanni addaa waan irratti dalagamee jirti jedhamee itti yaadamaa hin jirtu jechuudha. So akka walii galatti gaa har'a agendaan dubbee irratti waan xiyyeeffannee gaariidhaaf sanumaan ture. Tokko dhugaa dubbachuu amma mootummaa sanatti rakkoo kanallee nu sirreessee ikoonoomii keenya irratti nu deebisee jimaa sanillee sirreessee jennu yoo danda'ame garuu haala nuti keessatti mee wanni biraa haa haftu nageenya uummataatiif dursi haa kennamu uummanni nagamu haa ta'u. Amma namni keenya faamilii Adaamaa jettu tajaajiloo Baddeessaa Boohee Machaa irratti hin daldalan deebi'a. Daangoo akka haala amma gossee nu daldalu tajaajila namni bu'ee gaddeen daldamaa jechuun cafee kan hoogganaa fi sirna gaal diriiraa namni wal dhufana. Xayyaaraan deemuu kan dhabe jechuudha. Sodaa haraa irra deemuudha. So akkuma kana uumaa jira. Biyya takka keessatti mootummaan miidhaa akka biyya san bulchaa jiruutu siyaasa. Namni nageenya dhaabaa jira. Waan kana magaalaa nagaa qabduu fi bakki irraa misoomni mul'atu illee iddoo fi bakki magaalaa Finfinnee babbareechanii bilbilii godhanii tottolchamanii dabsanii gabburnaan koriidarii maatiin yaa kunis naannoo tokko bishaatti deeman haala biyya kana wanni takka jirtu duraa dubbachuuf manni kan irratti dabarsisee haala hamaa jira. Eegan wantummaan bara dheeraa dura haraan osoo namni biyyaan ba'e akka bareeditti miidiyaan 2000 ta'e online naannoo jedhamee Tula, amma biyya alaaf nama kudhan nama gosa waliin jira kan argaa turre. So jechuun haraan
أجامل شرطة هي تشيل وشارع ما اللي تيجي وصلي هذا أنا بقول يعني أما تاني أنا بقول لهم ما أتوقع اللي ما يجي بعدين يسوي يا ديك so والله غلطتي واللي إنسان يسوي أداء دليل جيران ومن غير كلمة من هذه الجبهة قبل ما صار وقولنا نمني حالتي تكبر بدينا مبالغة بارتي بدينا برغوتي سهل راجع أراك خبري بربري كوتا كمغارة تجارتي برغوتي جبر راجع سو بدي كذا 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 كمغارة تجارتي راجع جماعة كوتا كوتا وان تكشف كذا تكلم في بدي سهل راجع راجع وأقول تنافلي ونيسان كفلا وات كفلا بيجي سو هالي هول ماذا تعمل هي هال هما فيها تسارع يو درد همكات تلوني كثيرا ومنكم إرادة إسام برسي بكرة فيتو بسجنا تيجرا فيتو فلميتو بسجنا داتي أرجع زمانه بروهينج الدنيا تنوبا بودا هذا تيسرني أبولين تيسرني أبا تيسرني ياد دوينا يوم ما تيجي كمكان بيتشا أنا هاتي غودينا رجت فلي موتما رجت لا رجت هذا الدليل إسمه هذا متى يوبليسا تيسرني أبا تيسرني ياد جينا مالي جيران نعمة تدري ودنا أدا ولي يرتين بيشوس جيران بيشوس الديسوان تبي واقعجا عادجا سفوجا ربيجا وربي بيتر إربو تغرما سجيجا لوان تأمن ترين أول من تيسني هذا أفضل من دبل سجل بعد المغير ليلو ما تفوقي سلا أكنا بيت Kalian jadi generasi berbeda. Juar hadir dua sudah jualan tulang mungkin itu aku jualan wan tak fashion jadi berubah jualan sana debio awal nasihat jadi rakam busan kan dia sila awalnya فأجيت روانتي بتاع نبى سجى خمسة أفوادا كلي حما وادا بينهم خنون دي ما تفتح قرر عنو رافض ما تتقف يوم كما في قالب يوسف يوم نمل تدرك بعدين ما تقولين تدرك كيس وودا صدق في ما نيجي نعكس ده ما نيجي نعكس عليه Jangan jualan betul-betul jalan tujuan jadi misalnya orang terkenal kini. Ibu yang makan sebetulnya dah biasa tanya mungkin dah apa karena jadi ini jadi harap sih nama. Harap ini jadi kisah nama ya so nama ini mau abu nama abu yang kau. Yuan ini tapi. So masa dia tak coba ini. Aku sadar ragu itu kita mataran ragu. Ini mau dia nasihat. Irbusiga orang sama waduman kalau dulu irubda sih nggak mah wala sih ini ama saso dia bimo gama hati khasnya berarti nggak mah lafti fishani jabreza ifani وتعاطى خبط بعد يا شويه داخل الفليتر نور موت معون magana mali badia tanam yo khama di dicir garo am khana mali buru mo badia tinda nishana mala wurti am ba aku mindi so do gabate wiya rakara asodum tafutum ashatam khafa so gata fisho taqul ini fitu bek يوم قطعنا شرع جاي خلون دي مالك هذا المنزع